jalla keenya fi saa ta'u ka ormaatiif wanni takka ifaa ta'u jijjiirama nama 5,000 karaa cufi dukkaana cufi kaan jeen ijoollee 5,000 wareegamatti oofee beeke dhiiga isaaniitiin na harka jira abadan abbaan fedhe aduuf malee jijjiirama kana duuba deebisuu ittiin dhiifnu dhaabni siyaasaa fedhe bilisaan galmaahee heeraaf seera biyya kanaa eegee saafuu kabaja ummata kanaa eegee dorgommiidhaaf qopheessu bira dhaabbanna dhaabni fedhe ka Oromoo ta'e ka alagaa qawwee qabadheetiin mootummaa nuti amaanaa itti kennine kana koffisa gatantarsa laaffisa yoo jee lolli isaa nu wajjiini mootummaa wajjiini miti kanaaf wanni ummanni keenyas jechuu qabu wanni nullee bira dhaabachuu qabnu kanuma jechuudha rabbii jaa waa hedduu yaalame dhugaan isin hin jaa